dhaabadhu. Isaan akka ta'uuf hin teessu. Isiniif akkatti isiniif hafteen seenaa. Nama dirreeti nuti nagaan jiraanna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama jirtu ilman Oromoo ka addunyaa mararratti argamtan salaamanni keenya kan jaalala bakkuma jirtanitti isinaa dhaqqabu isiniin jecha deebine jirra alhamdulillah maalin deebitan jechuun keessan hafa hin qabu inshallah ta'ala ga arra eesuma abdii qabaddeetiin abdii saahiba khiyya goddanyaa khiyya qabaddeetiin isiniif dhufe hordoftoota fi kabajamtoota keenya mucaan akka malee dhoome akka malee diramee jettanii dheeggadda bakkaan antaa jirutti bilbila garaagaraatiin narra dawwaltanii warri hedduu agartee miti keeysan mucaa dafiinuu dhaqqabi naan jechaa turtan inshallah ta'ala yeroo nan isa dhufu na duratti mana akamaa geessanii guyyaa lama haala biraa keessa turee ol baaseetuma miidee isin duratti haaseessuu hin barbaanne arragaa maaltuutu haaseessuu si kuti hoonaan jettanis inshallah hanga dhiige isarraa bu'e san buusutti anis isa kan ol baasee hin haaseessuu isin dura hin dhaabuu yaade jehuufin isinirraa ture asumaan noof kolchaa isin jechaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya amma maal yoo jettan gaa arraan tana dhufee mana duniyaatti waliin argamna abdi hordoftoota salaamata gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota faraantu bakka nagaa fayyaa keessanii jirtu isiniin jecha alhamdulillah jirra gaayarra faraani wajjin asitti argama jechuudha. Akkuma beeytanii gaangadhii yoo tanaan dhukkubu jira gaay faraanis gaa cheenaan isaarratti wajjin ol ba'uu gaanni isaan gadhii gasan irraa si khafallu jaanii gaanis wajjin hin mul'anne jechuudha asirratti gaangadhii yoo tanaan dhukkubu gaay sanumaafuu hordoftoota fi kabajamtoota keenya haalli jiru kanuma kaleessallee viidiyoo takka mana isaatirraa yoo tanaas ciisu jira guyyaa lama kalee ganama deemee mana isaarraa viidiyoo takka isinii maree ture kaleessa jechuu eeda galgala nuti yeroo gocha san goonu tamam akka tasaa rabbiin kaalidii walirra nu dhaabee haffaattu mana rifeensaa keessatti harkadhee yeroo san isoon isatti if hin mul'isin bilbila abdirra bilbiluudhaan abdii yeroo na dhufu haaloo gocha inni irra godhe san ni xiqqaata haaloon kun ni xiqqaata hordoftoota fi kabajamtoota keenya ani silaa kana caalaa agartee miti kana caalaa haali qaceellotti naa babbashaqee dasna jaa garuu bakkiin isatti harkadhee bakka kararraati isini galee kararrattiin harkadhee maaliif isaa fi tiyyaa sanis agartee miti tiyyaa waddiillatti isiisan islaataniin akkanatti deddeebisu dhalaadha nattaate malee isii dhalaadha dhalumaatu dawaa qabaaf jenneeti dhiisne hin agarrees kiyyaa kaanis inshallah ta'ala arkuuf hafan qabu guyyaa irraan tanaa kana guutuu magaalaa tana keessa bakki takkanarraa nafu hordoftoota fi kabajamtoota keenya kanaatutu akkanatti agartee miti waan biraa keessa akka gallu nu godhu jira saniifu abdirraa waan yaadisaa waliin kabarru ta'a nufana anna akkasii hordoftoota fi kabajamtoota khiyyaa akkuma faraanisiin hin jette gaa anquman qamucaa kana abdii isa jala godhee gaa barbaadaa ture gaa eda akkasumatti gaa arkanii isaa mana rifeensaa jechuudha isaaf urjii bikka iddoo mana bunaa yaa'anna fakkaattee isiin biran jirtu gaa inni rifeensaan sirreeffadhee dhufaa bikka kanaan eegi waan jeenna fakkaattee isiin biratti hin argamne jechuudha anna akkasuma gaa eda wallaahi hedduu takkaan gammadee bas silaa gusan itti yaamtanillee numaan fadha ati bar gammachuu wallahi gammadee naan gammadee dhukkubbiinu eda kana raaqotte gizeen viidiyoo isin martana gare hedduu takkaan gammadee wallahi laal gammachuun sanim silaa siyaamuunis wanni nuti siyaamin gochi nuti goone san nutti xiqqaata tamam haaloon nuti khaaneef haala biraati an akka inni ol bee agarteem qilleensa kana gubbatti sagalee hin deebisnee godha jeeti garuu maaliin godha gaa shaaraa gubbaadha taate biititunis biyya namaan nu taate haala nuti isa goone saniin dirqama bakkattiinis mana namaa keessa yoo lafti san gabbaanii namni hedduutu mootummaa yeroo sanuu nama hedduutu haala nu ballaquuf gamaa gamana horee nutu yeroo sanitti dabnee kararraa meeyne turre maaliif gaa nuti suma jenneeti waan san kasiyaamin inni nu qilleensarra ni harka yaaduma jehuudhaaf isoo siyaamin ilaa arraan tana turre gartee atu agarte kanuu harkee hedduu takkaan inshallah ammallee dhiini kee haala kanaan hin kafalamu gaafa intalti san akkasitti dura diramtee gartee miti akkanatti laal foon kurfaan akkana hudduu keessaa bu'e tamam hudduu isa jalaan deddeemtu san hanqa isii waraanamtee hudduu saniin lafa gattaa'uu dadhabdutti isiin isin haftu
Isiin har'a lammaffaa deebiteeti dhaadanna faraanii fi abdii har'a nama dirtanii nama maal gootanii garaan isin qabbanaa'e garaan nu qabbanoo. Gaafa ati kasi waraanamtee tamam akka qaallittiin gaafa lola asaabaa san Hamzaa waraantee naa baasi waashii hin jette san hanqaan akkasitti ablee sissuu qabte akkasi keessaa bee dhiiga kee akkasitti irraa dhabdhab jiru harkutti garaan kiyyan qabbanaa urjii takkittii tana gurra kee banii dhageeffadhu har'allee barullee si galee garuu faraan akkana jeesiif hin daadatu intala dhalaati si gala ati akka namatti if goggootee teessee Khaalid Khaalid argaa akkasitti dhaadattuu sanga mee har'a eessa jirame eessa agarte akka isaan godhan faraanii fi abdii ani hedduu takkaan gammade hedduu takkaan isin gammade ammallee wallaahi laazim hordoftoota fi kabajamtoota keenya ganaadha ani jechuun dhiini abdiitis keessuma isaatis tamam arrallee ganaa dachaan kafalamuu ta'a malee hin kafalamne maali yoo jettan isaan barra wanni gochi isin dalagu jirtu gochi Khaalid dalagu jiru ani maal jii akkaan isinii hin beeku garuu waan inni keessa jiru isin beektan hordoftoota fi kabajamtoota keenya hara meeqaan akkanatti qabanii dhaabbachuu jiran maaliif ani lubbuutiyya khayraa wakiilaa rabbii Khaalid ilma namaa hanqan takka irran kayyan tamam nama tuffatullee miti nama kararraa maquu miti tamam maalii ati farayyoon an jettan ifeegi faraan akkana kan eegu rabbii Khaalid hordoftoota fi kabajamtoota keenya rabbii Khaalid fi du'aa teessan isin galee yoo du'aa teessan bira dabritee garoorroon ana qarraa maqe hanarra geessu ana qarra jiraadhee ammoo roorroon du'aa teessan bira kuttee yoo kana geessu taate isin waa du'aa naa godhutti hin jirtu nama haqaan deemu tokko ni beekta an deema nama hedduutu qomantiidhaan ifeegi abdi kophaan deemini gizee deemtu kophaan deemni san dhugaara rabbi guddaa kana meeegu gaa nama karaarraa nama jallata rabbi illee ittuma jallata nuti yoo karaarraa jallachuu baanee rabbi nutti hin jallatu inshallah yoo rabbi hin jallatu komtoota kiyya anna akkasii wallahi hedduu takka isin galatoonfadhaa warreen koomantii jalatti abdi baga rabbi si baasee baga rabbi si fayyisee baga rabbiin wanti jeettanii warreen na bira dhaabbattee hedduu takka isin galatoonfadhaa wallahi warreen bilbilaan naada waltarnee nama hedduu jechuudha. Alhamdulillah Oromoo balloodha Oromoo teenya nuti Oromoo ta'uu keenyaaf hedduu takka gammachuu qabna maaliif karaadhaa bilbiltanii wallahi yoo akkam xiqqaate nama 20 oli biyyoota garaagaraa irraa biyya kana san ijee isiniif himu garuu hedduu galatooma nuti hanqa kana isin biratti jaalatamna jenneetu hin yaanne garuu jaalaltii isin nuuf qabdan hoggaa waan takka keessatti isin laallu wallaahi Oromooti hedduun isin dinqisiifadha baay'ee naaf galatoomaadha garuu gocha kiyya gufuu kanaaf intalti tun godhu jiraniitu hedduu heera ala aadaan ala nu baasu jira. Maaliif yoo jettan takkaffaa ilmoo namaatiin dhaadatan lammaffaa deebianii lubbuu namaatiin taphachuu fadhan mee kanarraa isin maal jettan dheengadde duniyaan yeroo mana isii keessatti qabdee akka intala dhalaa takkatti gatteessistee akkanatti isii elmaa turte san maafirraan dhoorkin rabbi sodaadhu hordoftoota fi kabajamtoota keenya irra guddaa gocha silaa namni nama godhu isin keessaanis bilbiltanii koomentii jalattis deebisaa isin nu hannu jirtan koomentiin isin nu godhu jirtan akka nuti namatti harka hillaan nu godhu jirti takkaffaa kabajuma teessaniif hordoftoonni nu maal nuun jaatutu cal godhee akka nu barachiisee taa'u jira. Kabajaatee sanii tana hunda nu qabee gaafatti akkasi wayiwaattanii beeytanii urjii wayiwaattee duniyaa akkanaa intala baleetii dhalaan qanne ati intala baleetii dhiyee dhala waliin dhalanne jettanii warreen gaafaman nu barreessitan tanumaatu nu jaachisee kabajuma teessaniif. xiqqishoo gaa ni jiraame kabajaa fi tana warra gabbuusun waan taanii Oromooti wallahi hedduu takka isin qabanya anna akkasii wallahi wabillahi gaa jara dhaadatu kana nuti Khaalidillee waa takka waan nu godhu hin qabu gaafatisan dhiirti dhiiran gaaddu dhufee lafan nagaade naa mana kayitaa hojjuu lafan nagaade akkuma inni nagaa isanii gaa isaanis barbaadanii as baasanii dhiiga xiyyaranaa kafalanii faraanii fi abdii hedduu takkaan galatoonfadhaa sumaanuu wallahi hedduu takka xiyyaa goofaree hamataa goofaree saniis wallahi wabillahi irraa kafalu ta'e dhaabbatee gizeesii waraan cabsi bardhaa ijaa maan cabsine jettiin wallahi wabillahi isa goofaree sanfaa nusadeen irraa kafalu ta'a isin kopha ittanii yaamuu qabda sanfaa kophaarraan kafalan wallahi guyyaa arraan tanaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya sa'aatii lamarraa ka'ee tamam guyyaa kana guutuu magaalaa keessaan deemaa oole tamam akka inni nan beeynettis akka inni nan shakkinettis jee taaskii qabadhee naannoo inni dalaguuf agartee miti karaa inni irra bobbee galurra hedduu takkaan barbaadaa ture garuu bakka dalagaatis hin deemne dalaga irrattis naannoo dalagaa isaa dhaqee ijoollee inni hojii dalagu
akka nama isan beeynetti nama kana jaamuni beeytanii jechuudhaan gaggaafadhee guyyaa 3 dalagaa hin dhufnee naan jaan si galee eega harkaan waa balleessan bakka dalagatti isin bobbaane. Tamam kiyyaan gaa sagantaa isii hojii qabuuf kaa isii hojii bashannanee bakka bunaa dhaqee maal jee tamam weezeroo galgala kaayoo gartee miti qishollee isii babashannansiisne guyyaa fuulatti gurtiin seewwalleeniiti akkasitti qaa jechaa mana rifeensaa dhufe anis namni agartee miti yoo dhugaadhaaf dhaabbatte rabbiin suma cinaa dhaabbata tamam ani hiyyaanne garoo sanitti guyyaa barbaadee barbaachisaatiin barbaade dhabee maaltuutu bakka kana jira maaltu achi jira jee numaa hin shakkine tiyyaafoo haajamaadha haajameetiin naannoo mana rifeensaa san dhaqe yeroo mana rifeensaa dhaqu rabbiin kanuma isa marra na dhaabute isini galee isaa cirachuu jiru isaa kursirra ol seenee kiyyaa salaataaf gabbee ulaa san dura dhaabbachuu jira akkuma nama isa narginitti yeroon isaa arguuf duba deebi'ee hanqa kiyyaa masgida irraa dhufu achi taa'eetiin abdiin dafiin akkootu jeen mootora qabaddu hatattamatti gurbaa harkeetiin jira yeroo inni mootora qabatee na dhufe innis kursirra beetume isaa rifeensa murachuudhaaf kiyyaa maashina shaqqalatee isatti dhaqee isaa gurra biraan gee nutis irra dhaabbanne alhamdulillah waan haqaaf deemnuuf silaa nama haqarra hin jirre taate rabbiin akkasitti irra nun dhaabu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya garuu haala saniin ol deebi'anii namni isaan arge duniyaadha namni isaan akka isii waraanan goosise duniyaadha duniyaan nu erge nuti nama dhalaan ergitee dhalaadhaan deemu wayisii moo'ee khaalidi nuti of nama saanii barisan akka keessan nama seetanii ayilii barbaata akka ayiliin qabu mannini kireeziin keenya barni dalagaa ni shaqqalaa bar hojii dhalaatiin dubbii dhalaan nun jetteef hin deemnu tamam yoo duniyaan aartee aara biraa keessa isii galtee duniyaa tasgabbeessaati duniyaa haalli kun haala akkanaati jennee isii tana tasgabbeessaati wajjin deemne garuu akka keetitti duttuu miti nuti balaw yoo isin jetteen warra dhaqee waa balleessuu miti tamam akkasuma wajjiinu dhiiga abdirraa buuste deebitee lammaffaa abdirraa buuste kanaatutu dhibbana dhaqeen si galee garuu ni beektas maal akkaan teesse si gala bakkaan an jiru hubatteeti arragaa naannoo inni bakkiin an jirus akka naaf rabsha naa dhaadachaa jiran harkaa jirtan hordoftootaa fi kabajamtoota keenya takkarra lamarra sadi yeroo 100 takka ol yoo haqarraa achi meeyte xiqqis takka tarkaanfachuu hin dandeessu tana itti amana yoo haqaan deemte immoo ilma namaatii mitiiti agartee miti wanni feeti si duran dhaabbatu sandakkittii tana isinis amana garuu dhaadannaan ati lammaffaa ol baatee yoon akkas isin godhin jettee ati nuuf dhaadatte san urjii arras borus sumarraa kafalamuu teessi jaalattee jibbitee sirraa kafalamuu teessi wallahi waa takka bidda dhaadachaa ooltanis waan takka wanni isin fiddan hin qabdu atummaan waraana kee tolfadhu waraana kee ganamaa galgala kaasi ispoortii goosis sibiila kaasisis akka nutuman akka qaceelloon nu waraanuu dandeenya. Sibiila kaasaa oolanis wallahi waa takka wanni isaan fidan hin jirtu akkanatti xurii qeensi jalaan hin fuudhannuti. Ati ammoo xiqqis takka akkanatti hedduu heera keessaan utaalin nuti intala dhalaatii malee intala dhalaa taatee obboleettii dhalaa qabna heegaree teenyaaf dhalaa hojii jiraachuu teenyaatu sirraa nu qabu jira. Gaaf meeqa sirra geetiin agarteemi dhaqeetiin ijjataa si keessaa baasa. Garuu intala dhalaati hojii dubbatee naan jaani jee maquma kiyyaaf sibira dabree ture si galee amma booda sun hundinuu hin jirtu. Wallahi hin jiru ammaan booda kabajaan miti kabajaan haftee ifis kabajaan bira gabbuutanii gana akka mana haareetti walitti chibaane dhaadannoon teessan barnootanuuf dhaadannoon teessan mooraaliidhanuuf dhaadannoon tee jajjabin kanaafu atis hara dandeessuun waraana keetiin warra saroota kee warra baluu jettee nagartee waa wanti jawsan tolfadhu. Sareeniti waan feetaaf cinaan fidduusa waan takka kan nu dandeessu walaa Khaalidii walaa si nuti waa takka nu gootu. Atis Akramis Khaalidis akkayyuma gogareessan walaa irraa kafalu taasaniin dhiisu. Isa arrallee borullee hordoftootaa fi kabajamtoota keenya fideetumaan ijatee isin dura isin dhaabe isin garsiisuu ta'a inshallah hanqaan viidiyoo lammaffaa keessatti akkaan isa qabee isin dura isin dhaabu isinillee asumaan du'aa inuu godha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.